Obsane gaajayni agartanii. Obsaanee egaa murtii guutuu fuudhuu deema haruuta isaa irra guyyaan dargiidha. Numedummaadhaa jennisin. Ifiifuu gartanii. Isin numedummaadha. Hamza mana Numedummaadha waan gartan. mana feenteetiin jira mana Oromooti aadaa Oromoon gartan saba ijoolleen maal maasuuti. Aboo nama waan komantii si barreessan hunda dubbisanii bara zamataati. Haariyaatu kana nama tiktookii haariyaatu kana. Haariyummaatti na qaba haa. No ati fiifuu beenteedha nu beente jettu ni. Akkasii. Nin fakkaadha. Ani beenteedha jettu ni. Aboo ajandaan anaa miti warri komantii gatataa saba uummanni maal mataan way ajaa'ibe. Aboo tiima kaati jalli almaa dhufaniin se'a. Ini hawa sagantaa itti himnee duraanuu qabannee jirraami. Hamza maal? Namaatiitu miliyoona 10 nama nyaatee jaanii beeksisa irraa haasawaa ture miidiyaa. Hamza akkasii miti. Obsi mee xiqqoo komantii nuti dubbisanii nu obsi. Ayyee. Galatoomii. Hamza nagaa. Akkami dabbal. Kamu jirta? Hai akkam jechuun Itoophiyaan jiraami. Mee hoggota akka warra koomentiidhaaf as gala jirtanii waan gootanaa isinitti mamma. Koppiliingii godhaa. Taaptaappii illee godhaa. Kabiraa ammoo hin jarjarinaa. Obsaa. Wahilleen arrabsinaa. Wahilleen faarsinaa. Aysammaamach. Koppiliingii taaptaappii yoo dandeessan godhaa yoo dadhabdan ammoo caaluma jaatii tattaa dhageeffadha. Suuta gattanii bartan waan jira. Ta mormii hin qabne, ta shakkii hin qabne, ta yaa'ii hin qabne, ta gargarii hin qabne. Akkas lafeetii jette sikkomantoon. Assalamu alaikum Ustaz Hamza baga nagaan dhufte. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا جلت. Mee riippoostii illee godha, koppiliingii illee godha. Sheekha salaamtaan takkumoo ta murtiitu ni taati misa? Ni taati jamaa keessaa tokko deebisnaan ni ga'a. Haa ta'u waa ishii lafti mallaaleeti. Awoo mudatira naa kan mee kun teektaa haaraa teektaa kan kanara kutee murtii. Modeetara duraan ni qabna gaaf tokko nurraa guuree bari jaalib sa'anaa feetis. Amma dachaase hundaa'u. Maal goote jee? Gaafa tokko gaafa gargarii san gaafa waajiin faana jiran san mana kan kee kana bari waajii hundaan seene wayii waan tokko isa fakkaate bareesu. Koppiliingii godhu jira moo nu dhaggeeffatu jira uummanni kun? Nu dhaggeeffatu jiran. Wallaahi hin sossoone? Awwa koppiliingiin deemu jirti akkamitti kanatti? Arguutti jiru kan moonitaraan isin fannu jira. Wallaahi deemu jirti. Mee yeroo takka koppiliingii godhaati nama isin gala jiru hundarratti sheer godhaa guutaa gadi dafa. Guys daqiiqaa amma sa'a sadii fi daqiiqaa 28 hanga daqiiqaa 35tti koppiliingii taaptaappii godhaa achi booda itti fufnaa waan jiru ilaalla walumaanuu ani isa dhageeffachuuf hin dhufe walumaan dhageeffanna. Kuma lamaa gaddu daqiiqaa hangaan hin kana keessatti. Dabbar kingin jiniti kingummaan qabu waan miskiina biyya arabaatiiti koppiliingii naa godhi yoo kingii naa ngetti. Yalla. Okay, isin ilaalu jira guys. Daqiiqaa hangaan isinii kanne daqiiqaa 5 qaba. Hanga 33 kuma lamaan isin hin jedhe. Mormii guddaa jira jibba mormii beeka namni mormii guddoo hatorbaan kana mormii jira jiru. Tuwwee mormiidhaa tuni qiyyaamaadhaa barra mormii qofa. Mormii olii yoo tuniiti mormii olii. Ustaz Hamza beeka. Akkasitti muddaa dafa. Asin nama kuma ga'a yookiin haa eegalamu akkam jette. Kuma dhibba shan kuma ga'a. Ustaza nama biyya arabaallee ni nyaata. Diyaaspooraan namni nyaachuun ni danda'a mallaqa.
Akkam shawwadama diyaaspooraan namni biyya faranjii jiru akkam shawwadama namaa maal jechuudha amma kanneen Hamza Ibrahim akkam ilaalta waan kana diyaaspoora baay'ee nuti nama barate nama waa beeku jennee yaadna Numa waan beeknu diyaaspoora dheeraa fayyaa haa shawwadamu maal haasoftaati. Hai. Indee waa biyya kana iskaamaroota adda addaa jira bifa adda addaatiin namni nama nyaata. Dabbaan dhiifama wajjin waan haasoftuu fi waan dhiistu waliif laalladhu. Namni akkatti nyaatama shawwaddiin ni nyaatama. Isirraa Walitti dhufiinsa isaantuutu murteessaadha. Yaa malee akkanuma namni dirree bee utaalee si haamsi godhu. Waan dubbachaa jiru nu banneessin yookiin rakkoon qabu. Yaa ta'u. Okay. Suuta ji'ate rakkoon qabu tati jaalaaftu wallaala. Shukriyaa baga nagaan dhufte. Boodarra Isuma sa'aatiin immoo murtii. Lakkii. Baga nagaan Boodarra haala kanaan namni nyaatamuun haraami moo halaalis fatwaa anaa godha. Ustaaz Hamza amma si kan mee mana Murtii qoy rakkoon qabu xiqqoo ni haasuu qoy xiqqoo ni haasuu rakkoon qabu sagantaa bal'ifnee qaamni barbaadu. Asoonis rakkoon qabu hanga sheer godha nama dhageenya bira hanga. Wanni kun waan siireesiidha. Dabbaan keenya Hamzaa keenya isin hundinuu jaalibsa. Sigalee wanni kun siireesiidha. Haasawa gofata godhuun sumaa rakkoon qabu. Hanga isin dhuftutti hanga isin dhiyaattu sheer godhaati namoota dhageenya biraan akka nu keessan kabajumaan asiin isin gaafanna. Obsinaan dhiyaadhu obsinaan obboleettii isiitii miteeti. Obboleettii isiitiin. Obboleettii haadha takkaa ta abbaa takkaa. Isin ta obboleettii haadha takka abbaa takka osoo hin ta'in tahabootiyyaati. Ummaatiyyaa fi ummaan isii obboleeyyan. Isin ilmaan dubriitii jechuun ilmaan habooti. Ilmaan dubriitti intala dubriitiyyaati jechuudha. Thank you. Haaya. Amma abbaan dhimma barbaannaa Hamzaa Ibrahim naafete karaa tokko jirraan si wajjin jira. Akkas yaa. Laal oggu takka abbaan dhimmaatis ni dhufa jara kee. Takka namni hundi ni dhufa. Wanni uummata irraa barbaannu uummata keenya kabajaa fi jaalalaan. Po wanni tana repost nu godha. Waalaikum salaam caala welcome. Taaptaabis godha repostis godha. Dhimmicha osoo hin eegalle duratti waan qulqulluun ta'ee. Koppelingi tana kuma shan waa godhanii yeroo takka manni murtii kunis biyya keessa jira da'iifaa baariyaa hedduun qabu. Gaa'is amma nama dhibbaa saddeet geessan na fakkaata. Hundi keessan oguu takka koppelingi 2,200 gubbaa jiru kana qaqqabadhaati. Manas koppelingi godhaa repostillee godhaa namni fooloorsee qabdan kaasanii gartan istooriillee godhaa. Akkasuma qaqqabaa nama isin gara jiru irratti sheer nu godhaa godha. Yalla ani waan inni kana itti jiruuf hin qaba. Isin amala kiyyan beektan, siyaasa kiyyan beektan, dubbii kiyyan beektan, dabbaal maal dubbataa maaliif dubbataa hin beektan. Wanti an dubbadhu hundi tirfii waan faayidaa qabaatiif waan galii galchaa malee waan waa'ee irra isaan dubbadhu waan. Sagantaan hin geenye abbaan dhimmaan dhufne hangasuu wacuun girgirii uumuun guungumuun dirqama faayidaa nuu qaba. Isin hin beektan hin fahamtan. Waggaa lama guutuu isin barsiisu jira waan isin godhu hin qabu. Okay gaggabaa amma koppelingi 5,000 seennu. Hamza Hijabiris hin dubbatu, Hamza Ibrahimis hin dubbatu, Murtiinis hin dubbatu, abbaan dhimmaa dhufullee hin dubbatu. Hanga 5,000 koppelingi geenyu. Sababni isaa yoo koppelingi mana kana sirri gootan manni kun baariyaa bahuu danda'a. Kana jechuun sagaleen nama miidhamaa sanii sirri dhagahamti jechuudha. Okay? 2,200. Guys, jawaadha amma. Obsituun eenyu booda waliin agarra. Okay, koppelingi sheerii dhagarra amma dhiisaa waan biraa takka illee. Dadhabaa 5,000 guutaa koppelingi. Koppelingi 5,000. Akkana godhe dabbaan hundinuu kaameraa banatanii kaameraa akkasitti wal qixxeessaati akka koppilinkii fi taaptaap godhan. Rakkoon qabu. Isaa bal'isu. Anis ni daqiiqa lama if bal'isi murtiin inni dhuma daqiiqa lama. Maal godhe itti murtiin? Viidiyoo banaan jee namni hundi. Okay. Yalla guys, hundi keessanuu koppelingi godhuu jirtanii mee? Koppelingiin keessan 3,300 guutee jira. Bakka ani isin hin geenye malee.
bakka waliin gadi sana geenyu 3,300 5,500 mee Hamza Ibrahim kanas baas oguta kan ilaalla murtii mataa isaa kana namni duna gadi ilaalan As balleesse gaa monitorri qabdaami. mee ko yeroo takka ilaallaa fi eeywa Hamza okay bareedaadha afara okay waan bareedaadha yaa hedduu bareeda dhugaa das yaa'u Adda tana tuttuqaa bakka tana na tuttuqaa laal haa wanti guddattu maal jedhanii itti yaamite aboo dhiifama illaa itti yaamite tiyyaa dogoggora murtii tuttuqaa qaba. Koppiliin kun maakuna ni dhiise kutaa. Jadi mati. Isaan namoota kunis warra maakaa qabu. Dhuftee Oke, ati dhimma turte fakkaatee waan bareedaadha. Yaa. Ustaazota maaliif Please manni kun baariyaa laqqabuuti mana kana koppiliin nu godha yoo xiqqaate waan kana nama 3,000 fi 2,000 fi akkanatti osoo eegallee dassuun jaaba. Sini galee. Maallaqa miliyoona 15 nama 700 dubbannaan dubbannu. Hai. Baik, gimana? So pipinya apa itu sih kami harus kira Mr. Filter, karibu. laal bakka tanatti abbaan dhimmaa sun viidiyoo banateeti taa'ee Hello, how are you? akkasitti haasa'u qaba. I'm here. Dhageessee murti dhageeffatu. Hamza, No, no. Namni hundi viidiyoo banachuu qaba. Bosco is requesting for you to add him. Hawa, kwani nimekaribisha. Karibu. Bosco requesting for you to add him. Add Bosco. Nani jina yake? Kevin Bosco amekutumia I think link wa nini yake. Hii sijaona. Ameniambia nitumie tena nione kama amenitumia nikutumie. Urdi si wajah so jira mo egi tasu jira sa? Anaa dubbisu jira nama kana yaa anaa dubbisu jira. Ani ndaga ubara fan kana ye. Mr. Filter, sijaona jina yake hapo. Dr. Miski, salamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.